Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Daawwattoota keenya Qalbii Miidiyaa. Har'as egaa akkuma kana dura isin barsiifnee keessummaa addaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerraa faarfataa addaa tokko qabna har'a. Faarfataa kana wajjiniin turtii kan waliin taasifnu ta'a. Egaa akkuma kana dura amaleeffanne akkuma isin barsiisaa turre faarfattoota muuxannoof mudannoo garaa garaa jireenya isaanii keessatti dabarsan qabannee har'a isiniif dhiyaanneerra. Faarfataa keenya kanarraa muuxannoo gaggaarii in arganna. Akkasumas immoo mudannoo inni jireenya isaa keessatti dabarse kan namoota barsiisan, kan namoota bohaarsuu danda'an qabannee isiniif dhiyaanneerraa eessayyuu akka hin deemne turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Asumaan miidiyaa keenya Qalbii kana subscribe gochuudhaan akka nu jajjabeessitan dhaamsa keenya isiniif dhaamnachuudha. Turtii gaarii qabaadhaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ishi dursaa keessummaa kabajaa keessan gootanii Qalbii Miidiyaan affeerraa naa gochuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Itti aansuudhaan maqaan koo Sanyii Amanaan jedhama. Ga'een hojii koo waldaa keessatti faarfataadha. Egaa faarfataan sanyii gabaabaadhumatti sanyii maalii yaadanna yookaan sanyii maaliin ibsina? Faarfachuu dhumaanii waldaa keessaa gurmuu faana akkasumas gartuu waaqeffachiiftota akkasumas immoo faarfannaa dhuunfaadhaan kanaanidha kan hin beekamu. Sanyii attamiin gara mana Waaqayyoo dhufe yookaan immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee yeroo itti fudhattee yeroo isaa yeroo akkamiiti akkasumas immoo attamiin immoo Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhatte? Gaaffii gaariidha. Ani Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu koo godhadhee kan hin fudhadhe ergan of bareetuu hin ta'ini maatiin koo dhaladhee gaafan of argu jechuudha. Maatiin koo cheersii deemu yookaas waldaa deemu man arge gaafan jedhu dhalootuma irraa kaasee ani haadha koof abbaa koof tokkittii mala hangafan ilaalee deeme gara cheersii deeme hin qabu akka nama fooniitti. Abbaan koo san dhaladhee waggaa lamattidha kan inni narraa du'e nan dhaga'e. Harmeen koo immoo jirti, lubbuun jirti. Maatii amanuu waan ta'aniif obbolaan abbaa kootii yookaas maatiin fira abbaa kootii hunduu amantii biraa dhaqu. Firri haadha kootii immoo hundi isaanii iyyuu gara waldaa kiristaanaadha kan isaan deeman jechuun. Sanarraa kan ka'an immoo maatii haadha koo biratti waan an guddadheef isaanuma faana deema. Akkasittiinidha kan inni gara mana Waaqayyoo keessatti jajjabaachuu danda'e. Baay'ee gaariidha. Egaa keessumaa mana Waaqayyoo keessatti umurii dheereffachuu fi mana Waaqayyoo keessa bubbuluun kun bara kana baay'ee ulfaataadha. Egaa ati immoo gaadamatti abbaa dhabuuni inni kun immoo baay'ee gadda guddaadha. Keessumaa abbaa malee guddachuun baay'ee namatti ulfaata. Ati akkamiin abbaa malee haati jajjabaatanii mana Waaqayyoo keessatti akkati guddattu si gochuuf ga'een isaan siif taphatan maali? Akkasumas immoo jireenyi ati dabarsite maal fakkaata? Gaariidha. Akka carraa ta'e harmeen koo yookaas haati na deesse jiraattu iyyuu malee wal biratti miti kan inni ishee biratti miti kan hin guddadhe. Firootuma koorraa fira tokkorraa gara fira isa tokkotti darba. Amman tokko kaasee kutaa sadaffaa baradhutti fira tokko gara isa tokkotti daddarba akkasumattiinidha kan hin baradhe. Kutaa sadii booda garuu amman yuunivarsiitii baradhee bahutti hojii namni hin hojjeta jedhamee umurii sanatti hin yaadanne hojjedhee amman baradhee fixu sanarra hin ga'ee akkasittiinidha kan hin baradhe. Gargaarsa qabaadhee tun ta'in waan hundumaa gararraatti kan na danda'e Waaqayyoodha.
Akka namaatti garuu obboleessa yookaan obboleettii na bira dhaabatu tokkollee hin arganne. Mana namaa yeroo taa'us gargaaree daftarii bitaa iskiriiptoo naa bitaa utuu hin jedhin mana barumsaa keessaa sadarkaa keessa waan hin ba'uuf badhaasa isaan achiin haalaatiin itti barachaa amma sadarkaa kanaatti dhufee amma immoo jaalala waaqayyoo ta'ee jennaan barumsa koo sadarkaa tokkoffaas ta'ee sadarkaa lammaffaa gaafan isiniin jedhu barumsa koo sadarkaa tokkoffaa tokko hanga 12 turre digiriidhaan eebbifamee ba'e muummee barnoota jiyooloojiitiin achumarraan kan ka'e ammas jaalala waaqayyoo ta'ee hojiis qabadhee amma manas dhaabbadhee jira haadha manaa bareedduu tokkoon qaba waaqayyumatu jalqabaa ka'e amma ammaatti na danda'eema waan an dabarse hundumaa keessaa an ofiin kanan godhe kanan jedhu qabu isaa gargaarsa waaqayyooti egaa inni guddatta jennaan inuma guddatta inni akka nama abdiisiif hin gutatu gaafa abdii guttus inni abdiisiif hin gutatu jaalala waaqayyoo ta'ee jennaan ifa guyyaa irraa argeera. Keessumaa egaa akkuma tamni kaasaa turte seenaa baay'ee ajaa'ibaa fi namarraa namatti daddarbaa guddachuun kun yookaan immoo firasa tokkorraa harka firasa tokkorraa harka isa tokkotti darbanii guddachuun kun baay'ee ulfaataadha natti fakkaata. Egaa ani arguudhaa baadhee garuu muuxannoodhuma jirurraa kaasee gaafa ilaalu mana namaa keessatti guddachuun harka ormaa irratti guddachuun baay'ee ulfaata. Egaa akkasumas iyyuu ta'e immoo ati yeruma sanaa kaastee immoo mana waaqayyootti deddeebitee mana waaqayyoo keessa tajaajilaa turteetta. Attam egaa mana ormaa keessa taa'anii mana waaqayyoo keessa immoo tajaajiluun kun hin ulfaatu. Gaariidha. Ani kanan beeku obboleessas obboleettis haadhas abbaas gaafan cheerchii dhaqudha. Kan inni firan qaba obboleessan qaba yookaas obboleettiin qaba. Jedhee kan iyyaadu gaafan cheerchii gara waldaa deeme isaanii wajjiniin waaqayyoon waaqeffadhuudha. Gaafan yeroon ofii kootii illee waaqeffachiisu yookaan ofii koo faarfannaa dhuunfaa koo faarfadhu gaariinis faarfadhu saba taa'ee na dhaggeeffatu yookaan saba taa'ee narraa tajaajilamuuni maatii koo ta'ee bira darbe. Achittan kuufa waan hundumaa waan ta'eef bakkeedhaa kaniin gorsa gaarii irraa fudhadhee yookaas immoo karaa inni irra ba'e irraan ba'a kanan jedhu naman qabu. Filannoon koo inni tokkoof inni dhuma waldaatti qabame jireenya Kiristoosii wajjin itti fufuu ture. Kun immoo keessuma kootti jalqabumaa kaasee waaqayyo haadhas abbaas anatu sii ta'a. Hiriyaa gadhee akkan hin baafannee fi mana isaa keessatti guddachuuf akkan qabsaa'u kan na godhe karaa waaqayyoo natti dubbateeti. Anaadhas abbaas obboleessa obboleettis waan an sii ta'uuf anarraa ija kee hin kaasin jedhee waan natti dubbateef xinnummaatti dubbii kana waan hin dhageef bakka waaqayyoon faana deemuun narra jiraata sarara adda bahee akkan ija hin qabne beeka jedhee waan an murteesseef waaqayyos immoo waan dubbateef amanamee na gargaare akkasittiinidha kan hin argate jechuudha. Waan dinqiidha. Keessumaa sagaleen jajjabinaa ati qabattee baate kun baay'ee si gargaareera amana. Saayinsiinuma keessatti iyyuu gaafa ilaallu namni kan inni jijjiiramu dubbii tokkottee barsiisa namaa keessaa yookaan gorsa namaa keessaa fudhateeti. Na dubbiin waaqayyoo ani abbaa siif nan ta'a, haadha siif nan ta'a, anatu fira keeti, anatu hantaa keeti jedhee si jajjabeessuun isaa immoo siin amma har'aatti si utubeera jechuudha. Akkati mana isaa keessa dhaabbattu, akkati umurii dheeraa mana isaa keessa jiraattu fi tumsa gaarii si godheera jechuudha. Kanaaf kun waan ajaa'ibaati. Haalli ati ittiin jireenya kee kana gaggeeffataa turte kun
maatii warra fira keetu si deeggareetu immoo ofii keessa of deeggaraa mada kanatti jiraattee sadarkaa kanarraan geesse. Namni mana namaa jiraatu yoomiyyuu akka dhala abbaa sanaatti ni ilaalamu. Firuma akkamiillee yoo ta'e kan jedhamtu mana namaa keessa taanaan gadaama jedhamti. Gaafa dubbiin tokko mana keessa jiraatus gaafa haalumti tajaajila maatiif godhamullee yerootti warra kaan geessee hanqatu hin jiraatu. Sa'aatii sana immoo sammuun koo waan biraa waan na yaaduu fi sababni isaa sababa abbaa hin qabneef sababa haadha hin qabneefidha jedhee sababii natti dhaga'amuu fi filannoo tokko kan hin godhadheeni ba'ee yoon karaarra taa'ee namaaf caammaa xarage harka namaa ilaaluu namni isa namni na ergus barnoota tokko dubbisuu barbaadutti ergaa biraa ergaman ta'a. Sa'aatiin waldaa dhaquu barbaadutti ergaa biraan ergaman ta'a. Garuu gaafa ofii koon ba'ee hojii mataa koo jalqabu immoo barnoota koo dubbisuus yoo ta'e waldaa deemuus yoo ta'e ofiin of ajaja. Kana taa'ee itti yaadeen karaa irratti ba'ee caammaa namaaf xarage barachuu kunarra jiraata jedhee ba'een umurii yeroon kutaa 3 baradhu jechuun bara 97 jechuudha. Gara fira abbaa koo deeme isaaniin immoo wanta ittiin hojii kan hojjetu na gargaaraa ittiin jennaan akka carraa ta'ee namni na gargaaruuf yaaleen jiru baay'ee amma yoomiyyuu taanaan kan hin daganne lallabaa wangeelaa Solomoon Xilaahun jedhamu namoonni baay'een hin beeku. Lallabas bifa tiraakiin hojjetee qaba. Nama sana bira gaafan deemu wanta namni miilarra kaa'atu ani irratti caammaa namaaf xaragee barnoota koo baradhu isa ofii isaatiin hin hojjetee naa laate. Sa'aatii sanaa ka'ee amman kutaa 5ffaa baradhutti caammaa xarageenidha waggaa 3 kanan baradhe. Achii ka'ee haalumti jiruuf jireenya ammas gaafanatti cimu naannoon ture aanaan ture irraa gara godina Gimbii deemeen lafinni itti dhaladhe godina Wallagga Lixaa aanaa Noolee Kaabbaa jedhamudha. Aanaa Noolee Kaabbaatii gara aanaa Guyii deemeen achis naa ta'uu dinnaan garuma godinaa gara Gimbiitti immoo darbe achi fira haadha koo bira ammas taa'utti ka'e warra achi jiranii isaan bira taa'e amma kutaa 12tti utuun mana isa tokkotti darbuu ammayyuu taanaan ankaayyoof karoorri koo barnootadha. Sanaaf gaafa naan mijanne immoo mana naa mijata jedhee yaaduun barbaade dhaqeeta. Haaluma kanaan amma kutaa 5tti caammaa xarageen baradhe isiniin jedheera. Kutaa 5 ka'ee amma kutaa 12 baradhutti immoo isan caammaa xaragu sana dhiiseen haaluma tokkoon namoota suuqii qaban kadhadhe sooftii waan akka sooftii waanuma suuqii xiqqoo ishee karaarra ta'anii nagaduu danda'an diichiirraa amma sa'aatii halkan keessaa sa'aatii 8tti achumatti barnoota koo dubbisaa taa'ee wanta sanas gurgura. Waan nama dhibu achillee amma ganama sa'aatii 12tti achillee bulee hojjedhee beeka. Paawuzaan ibsaan jira waan ta'eef naannoo sana akkasittiin amma kutaa 12tti baradhe. Gaafuman kutaa 12 fixee yuunivarsiitii deemullee namni kana tiraanispoortii yookaas gatii geejjibaa godhadhu naan jedhu hin jiru. Gargaarsa nama tokkorraa illee waan ani hin argannee fi haandaawutii yookaan wantoota irraa mana maateriyaalii mana barumsaatti irraa dubbisuun barbaachisu waan ani ittiin qophii godhadhu gaafanna moobaayiliin akka jirtuun haandaawutii footoo kaase achirraa dubbisee gaafa moobaayiliin koo banaa ta'u gaafa inni ibsaa qabaatu dubbisee qormaata argachuu hin danda'a. Gaafa inni cufaa ta'e immoo qophii godhachuuf birrii waan ani hin qabnee fi gaafa dhabe sana immoo qormaatas dhaba. Haala kanaanidha kan ittiin baradhe yeroo kana jechuudha. Baay'ee waan nama ajaa'ibu seenaa ajaa'ibaati. Dhaggeeffattoonni keenya Qalbii Miidiyaa egaa seenaa kanarraa waan baay'ee akka isaanii baratan abdii qabna. Sababni isaa egaa namni jireenya kana fakkaatu keessa darbee har'a sadarkaa guddaarra ga'ee keessumaa mana Waaqayyoo keessatti tajaajilaa ta'anii hafuunii fi
darbanii immoo guddatanii immoo nama maatii godhatus ta'anii maatii godhatanii jireenya bareedaa akkasii jiraachuun inni kun kennaa Waaqayyo namaaf kennudha malee namni ofii isaatii waan argatu miti. Isa kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Kan ijoollee godhatte ijoollee qabda. Ammaaf ijoollee hin qabu. Gara fuulduraatti Waaqayyoon haala akka jedheen abdii guddaan qaba. Ammaaf garuu haati manaan koo barattuu waan taateef barnoota ishee xumuruu qabdi jedheen ammaaf gara mucaan deemu. Baay'ee gaariidha. Kanaaf karooraan jiraachaa jirtu jechuudha. Karooraan bultuu baay'ee gaariidha kuni. Mee gara tajaajilaatanas deebisaa. Faarfattoota keessaa faarfattoota duriisa ta'anii kan amma kanatti ilaalaa guddattee yookaan immoo kanatti faarfannaa isaanii dhaggeeffataa guddatte kan immoo waldaa keessattis ittiin yeroo baay'ee tajaajilaa turte kan himuti. Gaaffii gaariidha. Addumaan faarfannaan ani jaalalan isaaf qabu yoomiyyuu ibsuu hin dandeenye yookaas humna koo ol kan ta'u faarfataa Addisuu Waa'imaati. Sababni isaa maatiin bira ture biratti sagantaan adaaniinis ta'e sagantaan maatiin jira ture. Isaan biratti faarfannaa yeroos faarfannaa hojjechuun jalqabne jechuun umurii kutaa 3 gadiiti. Yeroon umurii kutaa 3 gadi baradhu jechuudha. Kutaa 2 kutaa 3 sana dabalatee jechuudha. Yeroo sanatti faarfannaa mucooliidhaan fidaa gaafa jedhamu kaasetiin yeroo durii gaafa ba'u kaasetii sana keessatti waraqaan faarfannaan irratti barraa'ee jiru jira. Istiikeriin ni jiraata. Istiikerii sanarraa anuma xinnummaa mukootii ka'ee kutaa tokko sangalee kaasee inuman dubbisaa barnoota. Wanta barreeffame tokko Oromeeffaan kan barraa'e biran darbu inuman dubbisaa. Faarfannaa Addisuu achirraa barreeffatee dhaqeetan faarfannaan fidee dhufe jedheen gartuu maatii sanattan laadha. Isaanis hin faarfanna naan jedhanii achumaan faarfannaa faarfachuu faarfannaa Addisuu irraan jalqabe nama dura dhaabadhee akka bifa gurmuutiin yeroo xinnummaa qosan waan hin akkasitti jalqabeef baay'een Addisuu jaalladha. Addisuun baay'ee faarfataa ajaa'ibaati. Isti faarfannaa isaa keessaa kan baay'ee jaalattuu fi kan amma daawwattoota keenya biraan nu geessu. Akkamitti nan irraanfadha oolmaa baay'ee na biraa qabda wajjiniin baane lafa onaa naaf ta'ee naagaan kee boqonnaa wajjiniin baane lafa onaa naaf ta'ee naagaan kee boqonnaa akkamitti nan irraanfadha oolmaa baay'ee na biraa qabda wajjiniin baane lafa onaa naaf ta'ee naagaan kee boqonnaa wajjiniin baane lafa onaa naaf ta'ee naagaan kee boqonnaa iyyaafadhee mitiituma koo guutuun si argee baay'een beekam tulluu maqaa keetiin narraa jige haara galfadheera gooftaa koo gaaddisa keetti yeroo duwwaa koon si argadhe maanoo kan keetti maaleessannaa ka fuula keetti hin daagatamtu hin irraanfatamtu innati naaf oltee oolmaan kee sun obsanaan laatu hin daagatamtu hin irraanfatamtu innati naaf gootee oolmaan kee sun obsanaan laatu innati naaf oltee oolmaan kee sun obsanaan laatu innati naaf oltee oolmaan kee sun obsanaan laatu. Hallelujaa. Gooftaan si haa eebbisu. Mee asumaan dinqisiifannaa qabdu jalqabatti sigaa waa'ee faarfataa Addisuu Waa'imaa kaasteetta. Isti jaalala qabduuf asumaan ibsiifne. Keessumaa bara kana faarfattoonni jiran wal jajjabeessuu irratti haamilee waliif kennuu irratti wal tumsuu irratti wal bira dhaabbachuu irratti baay'ee dadhabina qabna. Mee asumaan immoo Addisuu Waa'imaaf jaalala qabdu ibsi. Asumarraan dhuguma Addisuu Waa'imaa jecha tokkoon ibsuu hin danda'u. Akkuma jalqaba siin jedhee
faarfatee faarfannaan isaa dhaggeeffachuudhaaf yoomiyyuu kan sin nuffisiisnedha. Jechoota haaraa ati eessaa dhufa jettee illee tilmaamnedha kan inni itti fayyadamu. Kanaaf asumarraan Addisuu Waa'imaa jaalala guddaan sii qaba. Barri kee jireenyi kee haa eebbifamu jechan ittiin si ibsu. Kanaaf baay'een si jaalladha. Dhugaadha. Faarfataa Addisuun namoota baay'eetu dinqisiifata. Faarfattoonni baay'een kan isaan fakkeenya godhatan, kan isaan faarfataa guddatanii faarfannaa Addisuu kana keessumaa anis yeroo mucoolii keessaas akkasumas immoo saafila keessaas yeroo tajaajilaa turettis kan inni baay'ee sammuu kootti qabadhee lakkoofsa isaa guutuu kana faarfataa ture faarfannaa Addisuu kana jechuudha. Kanaaf egaa nuyi bu'aa faarfannaa Addisuu kanaati jechuudha. Tajaajiltoonni faarfattoonni baratanii jiranii. Kanaaf Waaqayyo guddaa si haa eebbisu jenna. Asumaan tuunsiin saame fakkaata. Kun qabu. Addisuu Waa'imaan kan hin baay'ee jaalladhuu fi tajaajilarraa yeroo deemu dhufullee naannoo tokko turre. Innis gimbii jiraata. Anis gimbiin ture. Gaafan faarfannaa barreessu fiigaa dhaqeetanii yoon bakkeetti isa arge suuqii jalatti isa ta'u nama wajjinitu haasa'a yoo ta'es yoon isa arge deemeen as keessaa maaloo wanta naa ilaaltu naa ilaalime faarfannaa kana keessaa afaan ittiin jedhaani nama nufu yookaas immoo nama hin fidu. Nama abaluu guddaadha abaluu xiqqaadha wanta jedhamu hin beeku. Ishi bakka jedheetu wanta gaafadhu naa deebisa. Kanaaf baay'ee maqaan faarfattoota keessaa itti dhiyaatu isa waan ta'eef siin galatoomii ulfaadhu. Egaa Addisuu fakkeenyummaan kee kun itti haafufu dhalootaaf ammayyuu fakkeenya ta'e faarfannaa addaa kan ajaa'iba ta'e ammas qabadhuuti as bahee dhaloota kanaa ittiin barsiisii saba kana ittiin barsiisii jennee dhaamsa keenya subhaan amna. Egaa faarfattoota kanatti wajjin otoon tajaajilee nan jaaladha otoon argadhee nan jaaladha argachuun barbaada faarfataan ati jettee. Faarfataan warroota amma jiran keessaa faarfataa Solomoon Alamuu baay'een jaalladha. Si'a tokko lama dhimma hojii wal qabatee karaa irratti illee wal argine bifuma qoosaan illee wajjin haasa'ee beeka. Baay'ee nama Waaqayyoodha. Fi nama Waaqayyoo mootummaa isaatii kaasee tuunnoof hin beekinii kaasee guddifatedha. Warra akkasiirraa immoo waa baratta. Kanaaf faarfataa Solomoon Alamuus akkasuma baay'een jaalladha. Gaasumaan isaafis jaalala qabdu dinqisiifannaa qabdu ibsiif. Faarfataa Solomoon Alamuu baay'een si jaalladha. Mucaa Waaqayyoo guddifachaas jirudha. Ola deemaadha. Barri kee jireenyi kee haa eebbifamuun siin jedha. Jabaadhu siin jedha. Hayyee egaa Waaqayyo si haa eebbisu faarfataa Solomoon faarfannaa keenya eebbifamaa jirra dhalooti ittiin eebbifamaa jira eebbifamuu duwwaa miti muuxannoon inni dhaloota kanaaf dabarsaa jiru illee keessumaa gama faarfannaadhaan guddina faarfannaa wajjin wal qabsiifnee waan hedduu faarfataa kanarraa baruu dandeenya jechuudha. Keessumaa yeroo tokko taa'ee gaafanii yeedaloosaas walaloosaas gaafanii ilaalu baay'ee na ajaa'iba. Kanaaf kana caalaa cimi jabaadhuu fakkeenyummaan kee itti hafufuu dhalootii ammayyuu kan kanarra caalu sirraa habaruu guddadhu jennaani. Egaa bara kana keessa gaafa ilaallu faarfannaan inni dhaggeeffatu tokko faarfannaa hamma lakkoofsisaa amma xumuramutti illee dhaggeeffadhu siin goone jira. Faarfattoota durii keessaa immoo faarfannaan durii amma kan irra deddeebitee dhaggeeffatte hin quufamne baay'ee jiru jechuudha. Inni kun sababni isaa maal jedhee amma dhuguma kadhannaa dhabisa duwwaadha moo waldaa kiristiyaanaa keessatti barsiisii jiru akkaataan ittiin faarfattoota qabatanii yookaan immoo akkaataan itti faarfattoonni hordofaman to'ataman rakkoo qaba yookaan immoo tarsiimoo waldaan baaftee ittiin faarfattoota kana bilcheessitee baasaa jirtu rakkoo qaba jettee yaadda. Tokko akkaataan itti waldaan faarfattoota ishee ilaaltus akka durii miti rakkoon qabaata. Duraanumti illee miidiyaatti ba'ee beekamu yoo hin baatte illee waldaan keenya faarfannaan hojjedhette yoo itti geessite sii gulaalti. Faarfannaan ammaa kun immoo gulaalaa
wan gulaala waan qabu natti hin fakkaatu. Namni akkuma itti toletti waama birrii qabuuf yookaan waama ittiin sana hojjechuuf birrii argatee fi teknooloojii duukaa fiiguufis waanuma arge gattaa'ima barreesse fudhate waan biimu natti fakkaata. Na kadhannaanis waan itti irrate natti fakkaata. Abalu faarfannaa akkasii hojjete anis immoo istaayilii akkasiitiin kanan hojjedha wanta jedhamu fakkaata. Dorgaa dorgee wayii fakkaata. Tokko istaayilii tokkoon gaafa baasu inni kaanis istaayilii masana hordofu. Kanaaf egaa asumaan egaa dhaamsuun isiniif dhaamnu dargaggootii bara kana jiran jilbeeffatanii harka Waaqayyoo irraa faarfannaa akka isaan fudhatan. Akkasumas immoo waldaan kiristaanaa immoo faarfattoota waldaa keessa jiran kana walitti qabdee barsiisuudhaan, gorsuudhaan, daandii isa sirrii qabsiisuu akka qaban. Keessumaa gulaalliin faarfannaa kun baay'ee murteessaadha. Durii kaasee anis nan yaadadha. Dur faarfannaan gulaalamee jaarsolii erga isaan mirkaneessanii booddeedha kan gara waraabbii dhaqamudha. Isa kanatti deebinee nuyis waldaa kiristaanaa keenya otoo bifa kanaan karaa adeemne dhaloota dhufan kana bifa kanaan otoo karaa adeemne otoo boca adeemne gaariidha. Waan jedhamuun asumaanii dhaamuu barbaada. Ciminni fi dadhabinni faarfattoota bara kanaa maali jettee? Ciminni isaanii waanuma fedhayyuu yoo ta'e Waaqayyoon tajaajilaa jiru. Faarfannaadha erga jedhame waanuma Waaqa faarfatudha. Kanaaf tajaajilaa jiru. Dadhabina jedhee kan hin yaadu garuu inni tokko akkasa tokkotti hojjedha yookaas immoo bakka inni akka sanatti hojjete ani immoo akkas godheen aadaa akkasii maal fakkeesseen hojjedha utuu hin ta'in gadi ta'anii kadhatanii Waaqayyoo kan namatti kennu hin jiraata. Ergaa yeroo kan Waaqayyoo namatti kennu hin jiraata yoo kadhatan waan ta'eef gadi jilbeenfatanii Waaqayyoon kadhatanii ergaa yeroo kan ta'u Waaqayyoo irraa fuudhanii sabaan ga'uu dadhabuun dadhabina jedhee inni kan hin fudhadhu. Kanaaf sunutuu fooyya'ee natti tola.